Dhaggeeffadhu qixaatii tokkoffaa dhaggeeffadhu qixaatii tokkoffaadha dhaggeeffadhu laa bibtitiya anamma sa'aatii kana hoo aareef jechuudha biitoomiidhaaf miisanjara keessaa gad dhufe asitti hoo anatti bahu ani hin fedhu takka jedhu. Abibtitiya warri gara keessanii kun gizee haadha faatee argan kana dhiigaddanfaa sii galee dhiigaddanfaa dhiigaddanfaa. Kan lammaffaa ammoo jechuudha argitee kan lammaffaa ammoo isa sanii maal goota beektaa gaalaarii 18 irraa 18 lafuma duwwaatti guutu jedhin amma duratti kasiifu lafuma duwwaatti 18 irraa 18 gaalaarii guutee fi baate tapha tokko malee jechuudha kuma dhibbaan shantamaan. Gaalaarii 18 irraa 18 lafuma duwwaa guutu jedhi wanni mataa haadha faatee gubbaa 18 irraa 18 guutuuf tokko hin jiru. Abibti dhageettee kan lammataa ammoo jechuudha. Gaafa amaara waliin taphattu maal jettaan seetan mikireeno. Gaafa amaara waliin taphattu maal jettaani jala taa'eetumaani bakka tapha diqqoo tapha lama tapha sadi argite akkas jechuudha. Jaartii gootaa taattee taa'uu qabdedha jaartii gootaa qoftan jette jechuudha. Malee jechuudha amma bilaashatti. Bakka chaaw nagaan turi bakka. Mikirnoo nayita qammici mikirnoo. Bakka beekin jira laayif baay'eedhe. Rakkoon lolaa kenna kun ammoo rakkoon lolaa kenna ka Oromoo kun kana bar dhufee laayif goolii leenca takka darbee yennan achuma baay'ee gubbaarra laayif goolii dabalee. Eenyu laayif goolii leenca naa guuteen? No dhaggeeffadhu rakkoon lolaa kenna ka Oromoo. Ani no bahuufiin deema ture wanti na dhufe uummata Somaalee na dhufe beeka saniif hin geema sitti erge wallahi. Osoo taphataa anumaa bahu deemu uummata Somaaliidhaa namni sadii wal fadhatee na dhufe isaan jala namni neelatti ayyaa achumaan muuziqaa banee fi geeman taphadhaa yoon fi push godhan jee sirratti ergadee garooti immoo hin qabneemi isaan deeman kalaas ani hin baay'atiin deemu wallahi. Habibti si jamir qaraa Somaaliyaati maal keeti Oromoo fakkaata. Eenyuun? Akkamitti mee waan ofii maal jechuun? Lafatti na beektaan Somaalee fakkaata? Maal keeti Oromoo fakkaata. Lafee ilaala gaayis sirba muuziqaa Somaaliyaatti bantee fi kawaata akka hiikaa isaan beekne kana Somaaleen akka xaqqachiisuuf ergattedha. Maaliif asuun akkana ergatti jedhaan? Jala bar waa ofirraa ilaaluun waa tokko bar aaniin tun alhamdulillah ofirraa waa ilaala bar asuun tun maaf ergattee hadha sirba Somaaliyaatti bantee adda siin Somaaleen na tumsiisuudhaaf. Somaalee gilaa fiiddee dhuftee humna narra laallatti. Somaaleen silaa akka asliif ariite sanis si ariitee mitiire Somaaleen dandeettanii haadha faatee malee. Oh my God. Okay, nama media kana irra kan namni kasaare anuma qofa guys in kasaare bar maaliif jennaan waggaa 6 asirra jira lolaa tokkicha miisanjara hin qabu nama jimbilfatee leencaaf yuunivarsiitii darbu kasaara guddoo an keessa jiru laalame anu kasaara kasan jirame nagaan turi baay'ee lolaa tokkicha miisanjara hin qabu nama jimbilfatee tuma leencumaaf yuunivarsiitii darbee maqaan aggodhu biyya nyaata hotana push godha yana let's go deemaan push na godhame miskiina I am back in okay Iti deemee ibiroo shataadha. Guyyaa torbaan irraa guyyaa irraa leencaaf yuunivarsiitiin garroo bu'uun lafa garroo baratanii guys. Yuunivarsiitiin tokkichi doolara 500 hin gaafatu guyyaa irraa guyyaatti darbamu laalka. Doolara 500 asab. Yuunivarsiitii tokkicha jechuun doolara 500. Leenci doolara 800. Laal doolara 800. Look. Gaafa kun akkanatti darbamu. Nada dia dhugaatii na dubbadhaaf karaa fira dhabeeyan. Naante mooraabbattanii miti deeman poosatadha. Isinillee raammata biraan qabdanii tana malee waan biraa waraabuudhaaf jala kana ija boqqolloo gootanii taaptaabiin 65 isin ammoo nama 300 asin teettanii. Uummata kisaaraa malee ishee itti kun olaal amooraan jala eliif jala kana jirti ishee naan jetti laal ishee fuutee bira bifti ishee jedhi. Nanti am ilmoo leencaa sanaa guutaa gifti galaarin tiyyachumaan 15 galtu. Ada 15 galee 16 galtu. Ishii galatoom naan jedha warri ishii ilaal ishii wala salaatee ka'ee deemuu dabar. Nasaan amma salaatee ka'ee deebi'a. Warruma Itoophiyaa kana jechuudha. Wallahi warruma Itoophiyaa kana warruma Itoophiyaa jiru kana jechuudha. Wallahi takkallee biyyiti sun biyyumaan keessaa deemee miti. Warruma Itoophiyaa jiru kana koomentii isaanii waan biraan argan gisee dhufan siya labbareessan. Salaami bakka salaami
أنا تكسي قولي waan biraa komentii biraa seeratti hin barreessan dhufanii jennaan gizee akkana gad dhooftee ilaaltu kun Itoophiyaa gizee akkana gad dhooftee ilaaltu viidiyoo isaanii jala gizee ilaaltu Itoophiyaa ma viidiyoo warma Itoophiyaati maalillee akkasi faaraa taatan qoy jaarraa 21ffaa keessa teettanii kutaa 9ffaa barata akkana jedhee komentii barreessa kutaa 10ffaa barataa kutaa 12ti barataa kutaa 9ti barataa kutaa 8ti akkana jedhee komentii barreessu si jalatti jechuudha gizee ilaalteetiin jettu jaldeessa jechuudha tokko faatee dhiira jechuudha caatiin hidhii kana keessaa baaftee kun gaafa caatii san dhabee jedhe ejji lafan argitu gaafa caatii san dhabee ejji lafan argitu kun gizee dhufee koomentii si jala barreessee jala gadi buutee kamima kunummaan jettee gizee ati ilaaltu kun akkana jira kun gizee ati jala gasseen jiraatu maali kun jettee gizee jala ati gabbuutee ilaaltu hoomachaaye hoolaa keenya yookaan ammoo re'ee ganda keenyaa takka na yaadachiisa gizee ilaaltu hoomachaaye kun arraba isaa diimaa kana kana bulee gizee hoolaan jettu argitanii kun baala ga'uun gizee dhufee komentii si jalatti salaam jedhee komentii si barreessu bakka xiggi allee araadaa maala xiggi kana haga xiggiti sanaxxale gizee ati ilaaltu jechuudha gizee kun hojjala gadi buutee ilaaltu gizee ati jala gabbuutee ilaaltu duuba isaa surree isaati jira laal bar jala gabbuutee gizee ati ilaaltu duuba isaa maaltu jira beektaa surree isaa makarajii dinnichaa affeelan makarajii dinnichaa affeelan ammallee wannoo kanaan suuraa ka'e ashaangulitii wannoo kanaan suuraa ka'e manaatsirii wannoo fuula irraa kana jechuudha kakuun waan akkasii san yoom fayyadamaa ture ani 2015 14 keessa jechuudha waan akka manaatsirii guddaa homaa kan ofirra kaa'anii keessa galanii suuraa ka'an kan argitanii waan keessa galanii suuraa ka'an kan waan akka abaaboo minaamina kana keessa galanii waan akkasiisan jechuun baay'isa wayyaa nama malee dimlaayitii keessa taa'anii waa nama arrabsuu yaa an keessattuu dhiira dimlaayitii keessa teettee koomentii na barreessu baay'isa way dhiira sinin se'u baay'isa way dimlaayitii keessa teettee akkamitti dhiirti koomentii si barreessiti waa si arrabsiti dimlaayitii keessa taa'anii Pannataችሁ sanaxala baqa sanaxala achi fagaadha namni fincaan bicha achi fageesse fincaan miti yaadallee achi fageessaa yaadallee gizee yaadda achi siisaa yaada tiktokiin dirree arrabaatii dhaga'ee dhufeetuma gizee mana kiyya jala dhuftee Maamad yookaan Abdalla dhee koomentii arraba san si dubbisee deebisee akka nama kaabaa rabbii xawwaafetti rabbii kan gadi hamdaa galfadhu haadha faata jala dhuftee koomentii barreessee ati faate koomentii keessii dubbiftee yoo deebifte akka nama jechuudha kaabaa xawwaafeetitti hamdaa galfadhu obboleessa kiyyaannas hin jedhe gammachuu guyyaa sanii yoo an koomentii kee dubbisee deebise faaraa Komentii tiya gaafa nama jalatti deemee komentii takka godhe komentii takka gaafa nama jalatti barreesse komentiin tiya laayikii 5,000 sii fiddi. Yoo kuma komentii tiya akka naannoo ol baafte waan barbaade osoo barreesse laayikii 5,000 sii fiddi viyuu yoo xiqqaate 100 takka wayi sii fiddi. Komentiin maan tiyyatuun jechuudha. Yoo komentii nama jala deemee godhe kanaafuu komentiin tiyyaayyuu qaaliidha. Aanate dayyuus nagar. Tokko fa'aani addunyaa irrayyuu waan jirtan natti hin fakkaattan qarbii keessa waan koomentii na barreessitan na fakkaata tokko qarbii keessa gizee ammallee viidiyoo waraabdan silkii keessan kaameraa gubbaa kana qulqulleessaa simatu iyyuu daalacha harree fakkaataaf silkii kan keetitu iskiriin isaa qulqullina hin qabne wallaaliyaa nama tokko fa'a simatu daalacha harree fakkaataa fi silkii kan keetii qulqullina hin qabne gizee laaltee tinjettu kun hojjetu dhalaan akkuma inni jiru laal jaruma gasseenutu jibbisiisa bara kan viidiyoon inni postatee hin jedhe kaan
nama kuma shan kuma jaha laallamuun dhiisi namni tokko hin laalle fa'a jira bar namni tokko hin laalle viidiyoo namni tokko sin laalle leesh poosatta namni tokko kasiif hin laalle leesh poosatta kan namni tokko siif hin laalle maal godhuu poosatta maal godhuu tiktookii accanaannatta leesh accanaannatta tiktookii rabbi si dhiisaa nama jannataati atam ammallee bakkuma takka taa'ee kootii tokkichaan viidiyoo 15 sadillee afurillee yoo waraabde obboleessa kiyya rakkoon qabu. Kootii tokkichaan bakka takka ciifte akka garaan ciifte sanitti akka garaan akkana gaggara galtee ciifte sanitti kootii tokkichaan viidiyoo 30 waraabuun maaliif barbaachise? Tiktookiin kanaaf hin guddanne kanaaf sirraa sunuu hin gubatti sunuu fooloo nama 3,000 sunuu guyyaa 3 booda hin jirtu gubatte. TikTokin kia waan ta'een beeku narraa gubateedha gaaf kan dhufe. Maa rakkoo qabaa biibii kiyya. Ba'aa nuti taate kaampaanii TikTokiitti ba'aa taate. Ama nama kennatu itti hin ajabne malee itti hin beekne malee TikTokii kana jechuudha yoo seeraan fayyadamtanii jettan TikTokiin dirree biizinasaati. Hin beektan malee. Kanaafuu amma raggaxaa isin gahee waan ta'eef deema. Naannoo kiyya raggaxaa faniiti taatan malee raggaxaa intala haadha akkasii ilma haadha akkasii nata akkasii nata maali akkasii jecha akkasiiti isaanii nuti hin fayyadamullee jecha akkasii isinii galee. Kanaafuu salaatiin deebi'a. Salaatii deebi'ee biroo shaxaa gangalcha. Silaa isa malee nama biraan qabu nama gangalchu. Salaatii deebi'ee biroo shaxaa gangalcha. Ama namni laayif goolitii anaa guutu hin jiru gaayis. Eenyu waliin jira biroo shaxaa. Atilleen salaataa. Waan jedhu qofa naa qopheessaa gaayis nama akkana jedhe kana. Waan jedhuun qofa naa qopheessaa. Qoyaa eegsii kiyya tokko dawwala. Jaartii isaa ta'in ana dhiisee fuudhee jalaa du'e jedhani. Bakka rabbi obsasii haa kennu eegasiin duute anatti obsitaa dhiisi bakka naariini. Homaa hin yaadinii dhiisi kalaas bakka eegasiin duute jettee rabbuma fudhate isiillee rakkoon qabu walitti obsineetiin jenna.
Garaallee hojii makan keetiif si jibbe malee garaan akkasin jibbine ni beektaa. Kalaas wal fuunee waan qabnu walitti dabalannee jiraannaa uummata kan shakkin inshaallah waliin ceena rabbi keeriin waa haa godhu. Kalaas eegasiin duute homaa yaadine aanuun sii waliin jiraadhii isaan shirkalaas. Ilmi namaa kun akka itti wal jaalatuuf akka itti addaan bahu rabbitu beeka. Akka itti walitti dhufan beekan malee akka itti addaan deeman hin beekani. San rabbitu beeka waan ta'eef yooma yaadinii siin jedha kalaas eegasiin duute jette anaan walitti hafneetiin jenna. Hayaa ishii bakka jabaadhu siin jedha. Sii dawwala hundaafuu rabbiin obsaa fi jajjabina dhuma hin qabne rabbi siif haa kennu siin jedha. No wallahi gammachuu wayituun qabu isiin du'u maaltu na gammachiisa maal taate ati yoo isiin duute ana maaltu na gammachiisa maa waa kan yoo nyaatti moo ayye ya taate inshaallah okay gisee irraa bahee jedhe anuun sii dawwalaa. Okay marhaba. Okay. Aya bye bye. Namni tokko bilbila keessa hin jiru as laali. Laala kunoo ka amma cufame laala. Way maqaa jala argitanii salphadha. Nasaraa argitanii amma cufame jechuu. Akkami isin garsiisa. Sobaa wallahi sobaa miti. Koo isitti garsiisa. Akka soban taane. Laal kunoo agamma haasofne kaan ilaal. Argitanii kunoo nu bira amma sa'aatiin meeqa? Sa'a 5 fi daqiiqaa 40 takka jechuudha nu bira.